iddoo tokko naa dubbismee yaawwal. Eenyu si dubbisa? Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:18 baasime. Waaqa asii dubbisa rakkoonga. Ana natti ulfaatudha dubbisee geessee jiraan. Jalqaba isaarraa kaasee darga xumura. Kakuu haaraa kana jechuudha. Kakuu haaraa kana kaan illee inuma dubbisa yeroo garagaraatti. Manatti ulfaatu ana iyyeetti fufi. Akkas jedha yeroo baay'ee isin iddoo inni namummaa isaatiif dubbatu qofa kat gootanii ishii sana qilleessa irratti ittiin tachaatu isa inni waaqummaa isaatii dubbate immoo akka abiddaatitti dheechitu maaliif akka ta'e hin beeku. Iddoo sanatti akkas jedha gooftaan Yesuus Kiristoos ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamuu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waa hin amanneef ammayyuu itti faradamee jira jedha. Maal jechuudha ibsi kaa? Qoikaa siin ibsa bakkuma tokkotti siin ibsa. Ayyee dubbisi ibsi. Si eegu jira. Yesuus anatti amanaa bakka jedhu yoo fiddan amman Yesuusitti amanaa jettu yeroo baay'ee inni sunis oduudha malee kan fudhattan miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa. Ati nagummaa qabdaa mi'a tarraa mootii bakka takka ibsaatiin hin deemtu isaati maal nagummaa mi? Ufiin haasa'u jirtaa baru sunan sitti naasee. Ishii bakka kanatti si dabala ishii. Yesuus itti fufee yoo barbaadde wangeela abbaan namni dubbisuu hin danda'u jettaa yoo barbaadde na dubbisettaa yoo barbaadde ufii dubbistaa yoo barbaadde siifii ka'ettaa yoo barbaadde siinii kujettaa ufiin haasa'u jirtaa nus waan tokko hin dubbatin. Mee ufii kan keetii hiikime? Mee dhaggeeffadhu ka. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan deemaa. Yommuu iddoo sana isiniif qopheessuudhaaf jiraadhu isin jiraattan deebi'ee dhufeetan gara ofii kootitti isin fudhadhaa jedha. Anattis amana kan jedhu Yesuus dubbatee deebi'ee yeroo nufus immoo ofii kootifan iddoon ofii jirutti isin fudhadha jedhee dubbatee. Iddoo kanatti abbaa fudhata jedhee immoo abbaa qofaatti amana jedhee immoo. Sagaleen kiyya muka isaatu jijjiitu jira. Ati yosta. Esaati? Ammoo nagamu. Inni dhaga'ama mee mootii isaatti nurraan fixin adaraa kan keedha. Jidduu kana akka duraa siin jedhe mee adaraa kan kee mootii. Akka siniifannellee adaraa kan kee. Akki siin jedhe Yohaannis boqonnaa 8:18 irratti tayyib Yohaannis boqonnaa 14 ni ibsita. Waan garagaraa haasa'u jirta. Maal jechuudha mee ilma tokkicha Waaqayyo biyya lafaa ilma isaa tokkicha akka hanga kennuufitti jaalate jechuun maal jechuudha hiikni isaadha. Hiikni isaa Waaqayyo kan inni ittiin biyya lafaa jaallate furii cubbuu dhala namaatiif ilma isaa dabarsee kennuu akka ilmi isaa cubbuudhaaf aarsaa dhiyeessuuf ilma isaa biyya lafaatiif kennuu isaati agarsiisa. Ilmi isaa isa kam? Sagalee kun dhaga'ama. Ilmi eenyuun ilmi isaa kun ilma isaa? Ilmi Waaqayyoodha Yesuusi? Amma Waaqni abbaaf ilmatu jira jechuudha. Abbatu jira tokko immoo ilmatu jira. Abbaa santuuhu ilma kana ergeetiin ajjeefamu jedhe jechuudha. Isin iddoodhuma sadanummaa isaanii kanatti dhaqanii wangeela hundumaa micciirtanii waa'ee sadanummaa isaa beekuu yoo barbaadde Waaqayyo Rabbi isa lafaaf samii uume gaafa jettan abbaa ilma afurri qulqulluun akka inni jiru beekuu danda'u qabdu. Waaqummaadhaan tokko akka ta'e. Ani barsi gaafachuu jiraatu maaliif bakka san deemte maaliif miira keessa seente? Ani bakkuma san ibsiisiin jedhe bakkuma ofii kan kee dubbiste san. Abbaatu ilma isaa tokkicha kana biyya lafaa jaalatee ergee jettee mi'ati. Jedhi. Abbaa ka jedhamu tokko jira erga sanii ilma ka jedhamu jira abbaa santu haa du'uuf jecha ilma erge jechuudha mitiire? Ilmi kuni
jecha sagalee abbaa sanaati. Sagalee abbaa sanaatu foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Ilma jedhame. Sagaleetu ilma isaa? Sagaleetu ilma waaqayyooti? Sagalee waaqayyooti ilma waaqayyooti duraan? Sagalee waaqayyootu ilma ta'ee foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Ilma ta'e hogguu jettu nama ta'e jedhame. Ilma waaqayyoo jechuun nama jedhi kaati. Maaliif jettare akkas? Silaas waaqni gaafa namatti dubbachuuf namatti nama ergu bineensa namatti ergaare namuma ergee nama akka inni nama ta'ee gara biyya lafaa dhufuuf ergame. Ilma waaqayyoo ka jettuun eenyuun jechuu jirtame ati? Ilma ka jechaan jirtu Yesuusii dhalate sanii immoo sagalee duraan ture jettu san. Sagalee isuma duraan ture santu Yesuus ta'ee foon ta'ee dhalate. Ani Yesuus ta'ee siin hin jenne bakka sanii miti bakka hin gaafadhe. Duraan ilma waaqayyoo tokkicha wayiidhaa qaba waaqayyo ilma san ergee naan jettee bar akkas naan jette. Ilma waaqayyoo tokkicha kaati jettuun suni Yesuusii Maryam irraa dhalate kanaan jettamoo sagalee duraan ture saniin jechuu jirtaati. Sagalee dhumatti ilma ta'e. An sagalee ilma ta'ee fi walammina shena kan keedha. Ilma ta'e jechuun bar boodarraa ilma ta'e jechuudha. Nama ta'e jechuudha bar. Ilma ta'e jechuun nama ta'e jechuudha bar. Qilleensa ati akka jechaa jirtutti ilma waaqayyoo kan jechuun ni jirtu eenyudha? Qilleensa irratti naasofnu wangeela sii dubbisa Yohaannis tokko sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Dhaggeeffadhu. Sagalichi waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa waaqayyo ture jedha. Inni jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture, wanti hundumtuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e. Isa kana yoo haadhu hin meejama. Sunillee nu dhibee bira dabarre. San nu dhibee bira dabarre shi Yohaannis tokko irraadha. Maa bira dabarta isa ati gaafachaa jirtuun si deebisaa jira. Ati maal si gaafadhe ati maal deebisuu jetta? An kasiin jedhe ati waaqayyo ilma tokkicha qaban jette moo naan hin jenne? Sagalee turee ilma ta'ee foon uffatee dhufee jennaan ilma akkamitti ta'e sagaleen suni naan jette isa san si dubbisaa jira akkamitti akka inni ta'e. Hayyee tole naaf dubbisa iyyime. Awwaluu kiyya yaa sitti muramu si soomarra waan jirtuuf xiqqoo mufattee jirta xiqqoo naa obsime. Yaa abbo oduun baay'isii yaa mucaa keenya mee oduun baay'isiniiti waan dubbisi malee barkaatarra oduma oofu jirtaati. Oduun baay'isiin akkas taatee jirta akkana taatee jirta beeloftee jirta loltee jirta dubbisuu dadhabdee jirta dubbisuu hin danda'ani oduun baay'isiin. Haasawaa kan kee reengadda suusuu haasuytu osoo oduma ooftu jalistee sa'aatiin nurraa fite har'a ammoo mee xiqqoo si wanna godhime macaafa dubbisi ibsi. Nami likkeeffatte jechaadha kalee kanaaf na galchuu didde torbee kana guutu. Ishi lakkoofsa 3. Wanti hundinuus isumaan ta'ee waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedheetu jireenyi isa keessa ture jedha lakkoofsa 4. Jireenyichi sifa namootaa ture jedha. Lakkoofsa yoo itti fufee nan dubbisa jedhe waan na harkatti qabduuf lakkoofsa 14tti yoon sii ce'u sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha. Ayyee sagalichi nama foonii ta'e. Amma sagalicha nama foonii ta'e jedhamoo ilma ta'e jedha ammasitti. Nama foonii ta'ee gaafa dhalatu ilma isaa ta'uu agarsiisa. Dirqama iddoon sun ilma ta'e jechuun qabdu. Waa'ee isin ilmummaa isaa namadha jettanii. Atamma ragaa si bite. Atamma ilma ta'ee sagalichi ilma ta'ee naan jettee na barsiiftee turteeyyuu ammaati. 3:16 irratti maarree. Amma ammoo asitti macaafa irra kan jiru ammoo nama foonii ta'ee jedhaayyuusaa. Nama foonii ta'ee jedhaami. Kaminni namni foonii sun tokkicha ilma isaa jedha wangeela Yohaannis 3:16 isa nama sii dubbisa. Nama fooniitu tokkicha ilma isaa jechuudha. Nama foonii kanattu tokkicha ilma isaa jedhamee jechuudha. Anaaf si utuu hin taane isa dubree maaram irraan fedha dhiiraa malee dhalate santu. Ani si jedhe anaaf si jedhe ani isaani. Yooma anaaf si jedhe kan Maryam irra dhalate san jechuu jira. Akka itti jechaa jirtutti amma sagalichi kuni nama foonii ta'e wagguu jettu nama foonii ka ta'e kanatu ilma waaqayyoo jedhame malee sagalichaa miti jechuudha. Sagalicha durii sanii miti jechuu jirta jechuudha. Sagalichuma santu nama foonii ta'ee ilma waaqayyoo jedhame. Namatu jedhame moo amma ilma waaqayyoo kan jedhame kun sagalicha santu jedhame. Sagalichatu nama ilma waaqayyoo jedhame moo nama dhalate kan nama Maryam irraa dhalate santu ilma waaqayyoo jedhame. Duraan sagalee ture ijaan hin mul'atu erga nama ta'ee gara biyya lafaa dhufee ilma waaqayyoo jedhame. Ilma waaqayyoo amma sidhiise afaan kiyya hubachuutti hin jirtu ati na fakkaata. Ani kasiin jechuu jiru ila. Ilma waaqayyoo kan jedhame yaamuutti ati jirtu kun. Sagalicha duraan ture jettu sammoo kan Maryam irraa dhalate sanidha. Silas akkasin na wajjin naasofne dura yuu nan beeka ijoollee waa'ee kiristaanummaa hin beekne jecha keessanitti harkistanii funyoo mormatti kaa'uudhaaf harkisuu malee nama deebisinii deebisu tolle jettanii waliin naasoftan.
Mootii Ati maaluma rabbi oduu kana sitti buuse yaa mooti maal mucaa maal nu jala taate kan jidduu kan duraan naguma qabdaati. Bar jidduu kana weerartee jirta. Bakka akkanuma taasawa kana rabbiin sitti buuse ayyee tole ishi na gaafadhu dhiisee jira ayyee dhiisee sin gaafadhu yoo ayyee na gaafadhu ayyee tole na gaafadhu dhiisee an dhiisee jira islaamummaadha na gaafadhu tole. Islaamummaa miti wangeeluma kaasii dubbisa waa'ee Yesuus Kiristoos waaqa miti kan sin jettan sana sii dubbisa kan islaamummaa yeroo biraa sinirraa baradha carraa sinii kenne jechuudha. Ayyee biyoo akkas taate macaafa maal na gaafattare an macaafa maal na gaafattare yoo ani immoo wajjin haasofne jedhee an si gaafadhu bakka wanna jetta illoltaa maal jetta sun gaariidhaa miti. Ayyee mee Yohaannis tokko naaf ibsi ayyee mee dhiisisan. Macaafa si gaafachuu miti Yesuus waaqa miti isa sin jettan waaqummaa isaa sinii kennaa jiraan. Ayyee waaqummaa isaa naa kennime eessarra naa kennu jirtame. Mee awwaluu kiyya yaadannoo manaa qabadhu meerra. Waaqummaa eessarra mee bakki itti naa kennaa jirtume. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hanga 14 jedhii barreeffadhu. Qo'annaadhaaf akkasii ta'u. Ayyee aga 14 jedhee waa'ee qalamni kun achi bu'ee jira. Aga 14 akkanumatti qaba naaf qaba jama ayyee dubbisi. Barreessaa fi mee warri qalamni sin bira jiru. Ishi. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 isa qabadhu. Dubbisi siin jechuun jira barati maal taate isaa gabaasaa miti bakki kuni. Dubbisi malee dubbisi agooba jikko. Dubbisi. Ishi. Hanga 14 sanatti dubbisuure naaf eeyyamta. Har'a fuula. Ofii kan keetii rakkatta yoo ati wajjin rakkachuu baatte ani minanni bu'an. Aga 14 illee dubbisi laakiin wajjin rakkatta. Sababni isaa dhaga bu'eetiin si harkaa diiga si galtee si harkaa diigamee booda wajjin rakkatta malee simatu wajjin cinqamaaf malee ani rakkoo illee hin qabdu. Yoo wajjin cinqamuu baattee macaafni kan keedhaa wal diigee wal balleessuu baate dubbisi ooma rakkoo hin qabu. Laakiin ammoo waan siif tolu natti hin fakkaatu ofii kan keetii. Ishoomaa rakkoo hin qaba waluu kootumti bichaan naa dhaggeeffadhe. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo tokko tokkoon deemname. Callisanii dubbisuudhaan miti barkaasiin jechuu jiran. Akka 14 dhagaa deemna tokko tokkoon deemna nu galchaa deemta. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture maal jechuudha? Inni kun sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jechuun uumamni hundumtuu tuun turiin kan ture Waaqayyo ta'uusaa agarsiisa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jechuun maal jechuudha jedhe sagalichi isa kamiin baanta? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedhe miti lakkoofsi tokko dubbifamee haadhumu lakkoofsi tokko dubbifamee haadhumu achirraa hubanna. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Dubbifamee jira bara dubbistee jirta bara dhaggeeffannee bara. Lakkoofsa lama bira gisee ga'e dhaabbadhu wal utuu lamatti hin ciin. Ayyee tokko xumuri ayyee. Lakkoofsa tokko xumureedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Kanaaf sagaleen maal akka ta'e kunoo Waaqayyo ture jedhee hiikee jira jecha lakkoofsi tokko xumurame. Sagalee wajjin itti bu'uuna mee xiqqoodhaan wajjin itti bu'uuna. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi isa kamii siin jedhe? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedhe miti sagalichi Waaqayyo bira ture jedhee sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture jedhee hiikeera lakkoofsuma tokko irratti xumure. Maaltu hiikasaa maal taate nagaami? Sagalichi isa kami? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture hogguu jedhu sagalichi isa kami? Sagalee maal jedhu? Sagalichi Waaqayyoodha. Lakkoofsuma tokko irratti sii xumureera laali. Sagalichi Waaqayyoodha isaa? Kunoo lakkoofsuma tokko jedha. Mee baafadhu. Koi. Na eegine yeroo takka sagalichi Waaqayyoodha. Waaqayyo akkamitti sagalee maaliif sagalee jetteerre Waaqayyoon maal ta'e jennan sagalee jettee? Anatu jedheen otoo hin taane caaffata qulqullaatu sagalichi Waaqayyo akka ta'e dubbachaa jira. Sagalichi Waaqayyo akkamitti ta'e siin jedhee bara. Waaqayyo akkamitti sagalee jettee sagalee ta'e mee akka amantutti. Awwal akkamitti nama ta'e mee gaafiidha awwal. Ani kun ol deemee akkana luka qaba akka lukkuudhaa ol deemee miila lama irratti dhaabbadhee deema ija qaba akkana argita kun akkana sagalee miti amma kun nama jechuun waan akka lukkuudhaa akkana ol jedheetiin deemu waan gurra lamaan qucuuccaa tana qabu akkana ol jedhee deemu wayiiti. Isa san waan ta'eef jecha Waaqayyo hoo akkamitti sagalee ta'e si biratti sagalee jechuun maal Waaqayyo akkamitti sagalee ta'e si biratti. Eessaa dhufte lafaa biqilte moo bakka mii baate awwal dura jalqabasa? Ani moo? Gara haadha kiyyaa keessaa ba'een.
garaadha kee keessa akka baatu kan uume eenyudha kan yaada sana qopheesse. Rabbitu na uume. Adeem. Kanaaf sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture erga jedhe akkamitti sagalee Waaqa ture akkamitti sagalee Waaqa jettee jennee caaffata qulqullaadhaan mormuudhaaf dandeettii isaan qabu. Waan caaffanni jedhe shoo jennee jechuun sagalee maal jedhu siin jedhee jennaan bari lakki Waaqayyo matu sagaleedhaan an jettee. Jalqaba ishi gaafii gaariidha waluu ko. Tayyib mee akkuma teette si haa fudhannee biraa dabarume akkuma inni jedhe fudhannee biraa dabarume. Qoy hin darbin sagalichi kun maal inni jettee Ibrahim faa hin beektu miti kakuu moofaa keessatti nabii Ibrahim kan jettan hin beektu kan keessan irra sin jira. Ni beekne. Musaa hin beektu yeroo Museetti Waaqayyo dubbachaa ture yeroo Waaqarraa sagalee dhageessisaa ture sagaleen suni eenyuun ati sagaleen kun jedhanii sagalee sana jedhanii beeku yeroo ijaan Waaqayyoon argan immoo sagalee dhagaa turan Museen faa. Ada sagalee madagaamtu kana yuusa ajaa'iba sagalee Waaqayyo kunoo ilma koofaa jedhee dubbatu kana baantaa moo? Akkas hin jedhin ka. Amma Abrahaamitti Waaqayyo dubbatee Museetti Waaqayyo dubbatee kan jedhu sagaleedhaan itti dubbachaa ture moo itti mul'atee itti dubbachaa ture isa yeroo san sagaleen dubbatee foon uffatee bara kakuu haaraa keessatti lafaa dhufe. Sagalee Abrahaami faati Waaqayyo dubbachaa ture san jechuu kan keeti Yesuus Kiristoos. Kakuu moofaa keessatti sagaleedhaan dubbatame malee ijaan hin mul'anne amma garuu foon uffatee gara biyya lafaa. Sagalee saniidha isaa waan dhagamu saniidha sagaleen asii baanu kun waan dhagamu sagaleen ni dhagaamaa bara. Abrahaam dhagaatiin ture Museen dhagaatiin ture miti isaa dubbii sanii isaa dubbii Waaqayyo dubbatu sagalee saniidha isaa akka Waaqayyo. Sagalee. Isa sanii yuusa ture santu sagaleedha malee ijaan hin mul'anne. Akka ijaan mul'atutti foon uffatee Yesuus ta'ee dhufe. Jecha jechuu kana Waaqayyo baay'ee dubbatee jira ka Waaqas taanaan Waaqayyo macaafa keessatti baay'ee dubbatee jira. Kakuu seera ittiin baasee jira ittiin waa uumeetiin jira dubbiin isaa itti uumu jirti ittiin seera baasu jirti nabiyyoota garaagaraa ittiin dubbisu jirti. Dubbii san keessa sagalicha jechuun tokkicha beekte sagalicha wagguu jedhu tokkicha sii galte waan tokkichaan sagalicha namticha yoo jedhan nam tokkichaan jedhama sagalicha yoo jedhan tokkichaan jedhama. Tayyib erga sagalee san taate sagalee maal jedhu ture reetu sagalee maal jedhutu ture Abrahaam fakkeenyaaf amma yeroo Waaqayyo Abrahaamitti dubbate yeroo Abrahaam uumame san yeroo Abrahaamitti dubbatu san itti dubbate malee achi dura waa Abrahaamitti dubbataa miti yeroo Musee dubbate yeroo Musee dubbate san dubbate malee achi dura Museen hin jiru hin dubbanne waa hundumaa dura ture jettee ati Musee waa hunda dura hin turre Musee waa hunda dura hin turre bar Musee yeroo Museen jiru san dubbate malee Musee dura hin dubbanne. Tayyib achi dura gaafa samii uumu yoo Rabbiin uumee jiraate gaafuma samii uumu san ta'e jedheetiin uume. Tayyib achi dura ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo uumu ta'e jedheetiin ni uuma sahii. Laakiin akka ati jechaa jirtu sagalee maal jedhume sagalee maal jedhuudha ture duraan. Museen duraan hin turre yeroo Museen turetti itti dubbate lafti duraan hin turre yeroo sanatti dubbatee lafa fide sagaleen isaa gaafa dubbatamu sagalee isaa sanaan wanti hundumtuu uumama lafaan ta'i jennaan lafti ta'eef sagaleen isaa akka nuti itti qoosnu kanatu hin taane lafti samiin isa dhaga'ee yeroo inni waamutti lafa ta'ee kan uumamedha. Kanaaf inni utuu lafti hin uumamin durayyuu sagalee ture sagaleen gaafa dubbatu lafa ta'ee mul'ata. Sagaleen isaa gaafa barbaadu. Sagalee maal jedhu ture siin jedhe sagalee maal jedhu ture yaa Mooti. Sagalee maal jedhu ture? Sagalee maal jedhu ture? Waaqayyo uumaa kee garaa kee guutuu yaada kee guutuun jaalladhu nama akka keetti jaalladhu jedhee dubbatamaa ture kakuu moofaa keessatti sagaleen isaa kun sagalee qajeelina namatti dubbatu inni nama hajjeese nafse gadaa'e mootummaa Waaqayyo kan jedhu. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha kan jedhu santu dhufee Yesuus hin ta'e jechuun jirta rabbii kan killee sodaattu. Yesuus illee erga guddatee booda Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedheetuma jedheetiin dubbachaa ture. Sagalee rabbi. Gamatti ne laanu taane. Maal rabbi malee sodaattu ante. Awwaluu kiyyashi achi nu taane ni bicheessaa deemiga. Dura sagalee maal jedhu ture jette miti amma. Sagalee Waaqayyoo fi sagaleen namaa jira sagaleen seexanaa jira sagaleen bineensota garaagaraa jira miti sagaleen namaa
akkuma namummaa isaatti dubbata sagaleen bineensas akkuma bineensummaa isaatti sagalee isaa dhageessa sagalee waaqayyoo kan ittiin beeknu garuu gaarummaa kan dubbatu in ajjeesin inatiin maal jedhe dubbatee siin jedhe sagalee waaqayyoodha kun macaafa keessa gammaatu jira Yesuus ittillee dubbachaa tuman ture waaqayyo ani dubbii waaqayyo irraa dhaga'ee jedha Yesuus dubbii waaqayyo irraa dhaga'ee jedha dubbii waaqayyooti waaqayyo mee akka ati hubattutti jechuudha akkanumatti Yesuus dubbii waaqayyooti jedhe xayyib dubbii waaqayyo ani Yesuus to maal jedha an dubbii waaqayyo dhaga'ee jedha dubbii waaqayyootu dubbii waaqayyo dhaga'asa dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'ee jedha Yesuus dhugicha waaqayyo irraa dhaga'ee wagguu jedhu Yesuus illeen dubbii waaqayyo wannaan illee inni wanni dhaga'ullee dubbii waaqayyootu dubbii waaqayyo dhaggeeffataasa ayo walugi amma naaca barbartee isan jalqabe kan amma 14tti dura naa eeyyamte na harkaa balleessuudhaaf iddoo biraatti nu taaliniiti isa yeruma biraa waliin deemna sagalichi maal ture isa jedhu sagalichi waaqayyo ture ofiisaa waaqayyo ture waaqa bira ture sagalicha naafi meenan tana dadhabdee bar sagalichi maal ka jedhuudha jennaan bar sagalicha maal jedhu ture siin jennaan hin dadhabdee isa kanayyo yoo kana dandeetta achi dabartaamisa sagalee waaqaa hin ajjeesin kan jedhu inatiin kan jedhu Muusetti kenname kaa duraan ture jettee barate kun immoo Muusetti kenname yeroo sana sagalee ture dhaga'ame malee fooniin hin mul'anne sagaluma santu dhufee duraan maal ture in ajjeesin jechi jedhu duraan maal ture osoo Muuseen hin dhufin dura in ajjeesin jecha jedhutu duraan ture isa in ajjeesin jecha jedhutu waa hunda dura ture duraan akkasitti micciirin awwal sagalee waaqayyo qajeelummaa maal micciire wanti dubbatte sagalichi waan hundumaa dura ture jedha jalqa waan hundumaa dura ture jedha ati sagaleen kamiin jenna hin ajjeesin ka jedhuudha naan jedhe hin ajjeesin jecha jedhutu duraan ture jechuudha bar akka teechaa jirtu hin ajjeesin duraan ture uumama dura ture osoo Muuseen dhufin dura amma laal uumama dura ture odoo Muuseen hin dhufin dura naan jetta miti atamma sagaleen kee kun amma natti dhagaamaa jira sagalee kanaan dura ati waan biraa dubbachaan turre waan amma natti taasiftu kanaan ala kalee dheengadda wanti dubbatte hin jiru ati hin jira kamaal suni waan dubbadhe san jedha kanaafuu bar waan tokko gadhaa binatti misiin jedhee baran fakkeenya waan dheengadda dubbadhe dheengadda jedhama wanni irra dubbadhe irra jedhama ati gadhaa biti jecha tokkicha na himii siin jedhee bar jecha tokkicha wayidha sagalicha ture wagguu sagalicha wagguu jedhamu waa wahiiti waan dubbatame wayi jechuudha laal sagalicha namtitti qaallicha wagguu jedhan ila qaallicha maalicha muummicha wagguu jedhan chaachaan kun argitee chaachaan kun waan tokko qofaaf dubbatama malee afaan Oromoo keessa waan biraatiif hin dubbatamu tole sagalicha wagguu jedhamu waa wahii waan tokkicha wahiiti wanni sun maal jedhama maal jedhee dubbateedha waaqayyo maal jedhee dhageessiseennan erga sanii ammoo dhufeetiin waaqayyo bira taa'ee waaqayyo bira jiraate akka jedhamu isa kanaadha kan siin jechuu jiru xiqqoo siidha rakkoodha inni kun macaafa akka argiteem Yohaannis akka si dhibu argiteem ana nanni busi dhibe malee laala waluutiya itti fufi ayyee tana bira dabrite amma sagalichi waaqayyo bira turetti dabre ayyee Indar buka walu kiana dhaggeeffadhu kan sagaleen kun dura utuu Museetti dubbatin yaada dabalu danda'amti uri ko inni yugaadha awwal caala na falmuus hin dandeessu mee inni gacarraa naa kenne lakki sin gargaaraa jedhe kiristaana barsi qarqaara jechuun jira lakki nan qarqaarin boodarran gassiidhiisa nan baa dabala sumarratti Yohaannis boqonnaa tokkorraa gara lakkoomsa 14tti yoo bute sagaleen sunii jedhaan foon uffatee nu gudduu buufateedhaan isa itti deemaan jira amna harkatti qabee na eenyu jechaa jira malee taakoo na jala kaa'e guutummaa isaa achirraa argatta sagalichi nama foon qabdu miti siin jedhu maal jarga qabe isaa asitu achi sochoo dadhabe malee isaan sin naggeeffatani taakoo si ala kaa'u awwaluu kiyya utuu Abrahaamitti dubbatin dura maal ture sagaleen sun maal kan jedhu ture jette miti akkuma ati nama taate kaleessa waa dubbattee dheengadda waa dubbattee har'a waa dubbachaa jirtu kana dura sagaleen sun lafaan ta'e jennaan lafa uumaa ture Abrahaamin immoo biyya kee keessaa ba'i gara lafaan isee agarsiisuu dhaqe jedhee Abrahaamin gaggeessaa ture Musee biyya Gibxii keessaa garbummaa jalaa saba koo baasi jedhee Musee kaafatee saba isaa akka inni baasuuf humna kennaafi ture ani si wajjinan ta'a jedhee akkasuma wajjin ta'aa ture dinqii garaagaraatiin galaana isaan ce'uu hin dandeenye ceesisee wajjin hojjechaa ture abboommi isaan ittiin jiraachuu qaban tokko lama jedhee isaaniif kenne waan jiraa sagaleen isaas akkasumatti bara baraan isa wajjin jiraachaa yeroo barbaadetti sagalee isaa ergaa isa ture santu sagaleen sun foon uffatee
bara kakuu aaraa kanatti yookaan bara dhumaa kanatti dhala namaa fayyisuudhaaf furii cubbuu dhala namaatiif foon uffatee dhufee dhiiga isaa dhangalaasuudhaaf sagalichi gara keenya dhufe. Sagaleen yoom ture dura maal ture kan jedhu yoo inni dubbate hin dubbataa yoo inni callise sagaleen isuma bira jira. Maal jechuudha isaa? Maal Yesuus Kiristoos erga dhufe illee Waaqayyo numa dubbataa macaafa keessatti. Yesuus Kiristoos erga dhufe illee kun ilma koo isa jaalatamaadha jedhee Waaqayyo dubbatee jedha. Yesuus iyyuu hannugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'ee jedha. Maal Yesuus dhufe jedhee dhaabe Moosaa sagaleen nama foonii ta'e jedha. Waaqayyo achi asiyyuu dubbachuma jira. Yesuus itti illee dubbatee jira. Yesuus iyyuu kun dubbichi sagalicha dhugicha isarraa Waaqayyo irraa dhaga'ee jedha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyo dubbachuun dhaabne. Ati dubbii Waaqayyo tuyyuu foon ta'e nama foonii ta'e jechuu jette garuu Waaqayyo dubbachuun dhaabne Yesuusitu dubbatee jira. Erga akkas taate erga nama foonii sagalee nama fooniidha taate maaliif Waaqayyo itti dubbatare duuba? Akkamitti dubbata? Sagalee Waaqayyo sagalee fixee jette sagalee nama foonii ta'e jette. Eessa fuudhee dubbatare Waaqayyo erga sanii? Moo sagalee kanatu baay'ee jira? Akkadi. Gaafii gabaabduu takka gaafadhaa waliin amantii musliimaa keessatti hamiituun noorfamee maqaa Yesuus wanti dubbataa jiru kun sinii haayifu amiin jedha. Maal kun Yohaannis ifuun ifu kun wannaa dhiyaana dhiisiiti. Kun du'aayii dhiisiiti kadhannaa dhiisi osoo gangalatanii akka wannaati gangalatanii Yohaan namaa ifuudhaa miti kun. Sababni isaa maal si fagan? Filosoofii mataa waan nabiyyoonni barsiisanii miti wanni kun. Filosoofii falsafaa irraa waan dhufeedha. Waan warri filosoofiidha dubbatanidha malee kuni. Tasuma taatee waan nabiyyoota irraa dhufee miti. Osoo kun Yohaannis abbaa wangeela barreessaniif hin galu isattuu deebi'anii itti agarsiisanii. Dabalataan amma sama bakka kanatti afaan Oromoodhaan ni jijjiire malee afaan Oromoodhaan ni jijjiire malee akkasiin jedhu. Mee ayyee itti fufi yeroo takkame Yohaannis ima tokko tokko kan tumurraa. Sagalichi Waaqayyo bira turee jedha. Sagalichi Waaqayyo bira turee jedha. Macaafa gara filosoofiitti hin jijjiirin akkas taanaan macaafni keenya amma ragaa qabu quraanni keessan ragaa hin qabu. Eessa akka dhufe nama meeqan akka ragaa wal fakkaataa ba'ame macaafni quraan nama kana ragaa hin qabu sana keessa nun galchiniiti lakkoofsa lamatti fufee dubbisa. Quraana nagaafatta homaa rakkoon qabduuti ani anatu si mirkaneessa macaafa caalaa kamtuyyuu irra ragummaa qaba kan jedhu na wajjiillee mari'achuu dandeessa yeroo barbaaddetti ani kasiin jedhe kana yoo dhaga'uu jiraatti si galte. Yohaannis tokko tokko irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi ofiisatti sagalichi Waaqayyo bira ture jedha akkanaa miti. Lammaffaa lakkoofsa lammaffaa irratti akkas jedha inni kun jalqabumaa jalqabee lakkoofsa lammaffaa irra hin geenye lakkoofsa tokko yoo hin xumurre haga saraa suutaan qara'u jirra laal. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha akkanaa miti. Akkasuma. Bira ture jechuun maal jechuudha? Bira ture jechuun maal jechuudha? Sagalichi Waaqayyo bira ture jechuun waa'ee lakkoofsa 14 dubbachuu barbaada dhaqii dubbisi. Hin dubbisa rakkoon qabu bira jecha jedhu san barbaadeetan bira jechuun maal jechuudha? Sagalichi Waaqayyo bira ture jechuun Yesuus inni foon uffatee dhufe kun dura eessa akka ture ibsuu barbaadeeti. Sagalichi ture jechuun maal jechuudha? Sagaleedha jettee miti Waaqayyo dubbataa jette Waaqayyo ofiisaatti dubbataa mi dubbii afaan koo keessaa bahu jedhamiin bira ture jechuun maal jechuudha? Bira ture jechuun maal jechuudha gaafa jettan lakkoofsa tokko xumurte bira ture jechuun jettee odoo rarraastee hambistee hiika qaba lakkoofsa tokko dubbisi ilaalsa. Sagalichi jalqabaa numaa ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisa Waaqayyo ture xumureera lakkoofsa tokko maaf addaan guurta. Bira ture jechuun maal jechuudha? Waan nadhii beekaa jechoota si gaafachuu jiran. Bira ture jechuun maal jechuudha siin jedhe? Irra deebi'ee si dubbisu? Maal guru naa dubbista maal dubbistee jirta yeroo 80 dubbistaasaa? Ani maal yeroo hundi dubbifamaa wala kun nafaara waa miti. Bira ture jechuun maal jechuudha ayyuu siin jedhe malee ani. Bira ture. Amma sinii galutti irra deddeebi'ee dubbisuun koo dirqama kaa firdii jalaa sin baasuudhaaf laala akkas jedha sagalichi jalqaba waan hundumaa yoo deebisuun barbaadee deebisuun barbaaduu jedhi malee isaatiin irraa fitina daraa kan kee. Bira ture jechuun maal jechuudha siin jedhe? Amma awwal lakkoofsa 14 bira yoo dhaqe musliimoonni hundi kiristaana ta'u jettee waan sodaatteef lakkoofsa tokko irratti gittim gootee taakkoon eela gootee deemta. Kanaaf Inta naati mee asii baana dura tanaa baaneetiin taanaa qoy yeroo takka tanaa baanee suutaan 14 irra geennaa mi 14 kaluudha tokko jennee 14 kaluudha si galte muslimoonni hundi ay mooti
Bira ture Ishii jechuun maal Yesuus jechuudha? Bira Kiristoos ture naa hiikam. Kudha afur bira nayita. isa Yesuus Kiristoos foon isaa eenyummaa foon isaa ibsuudhaaf yaa abbaa jedhee sana otoo ishii ta'ee yoona hundi keessanuu bakka fuula ifaadhaan waan sanarratti haasoftu ishii kana garuu akkanan hin deemne Ammayyuu wallahi kolfaa sitti haasa'u jiran takkaa wanna jechuutti hin jiru. Amma fuula sitti diriirsee haasa'u jiran. Anka siin jedhe bira ture jechuun maal jechuudha siin jedhe? Bira ture jechuun. sagalichi waaqayyo bira ture jechuun inni duraan as hin turre samiirra ture. Bira ture jechuun bira si jecha jedhu kana. Waaqayyo bira ture isaa bira jechuun bara kun fakkeenyaaf amma ila kun kitaabni kuni awwal bira jira. Bira jira jechuun isa bira jira jechuun akkana isaan ala jira jechuudha. Waan keessi jiruun bira hin jedhan. Fakkeenyaaf waan keessi jiruun bira hin jedhan isaan ala jira jechuudha. Walii gallee Kitaabichi awwal bira jira jechuudha. Kitaabichi awwal bira jira. bira jira Sagalichi jechuun waaqayyo isaan bira ala ture. jira isaan ala jira itti kaluu jira jechuudha. Akka sanatti ni hiikamu akka sanatti siinifu. Kanaafuu hiiki siin jedhee miti raan bara mirga si eege si hiiki siin jedhee bara. Amma wanti ati achi dubbachaa jirtu kun awwal bira jira moo ana bira jira? Maaltu wanna dubbachaa jiru eessa jira isaa? Maaltu jira? Mee Awwal eessa bira jira mee? jira moo? Maaltu bira jira? Wanti awwal dubbachaa jiru awwal bira moo ana bira jira? Maaltu bira jira? Mee maaltu bira jira? Isaa maaltu bira jira? Wanni bira jiru wayitu jiru. Kitaaba na bira jira kunoo. Kenoo jechi maaltu bira jira jedhu kun awwal bira moo mootii biraa dhaga'amaa jira? Bira ga jedhu biraa dhaga'amaa jiran jedhamu. Eenyu dubbataa jira jedhama malee. Afaan Oromoo keessa jecha akkanaan fayyadamu. Yaa Waaqayyo maaloo sammuu isaanii baniif yaa gooftaa kun sin kadhadha. Kun kolfita. Zittuu kolfa diitti kolfita isa. Maal natti kolfu sin Baay'ee. Mee kanallee akkasuma biraa dabarruuf ijoo. Kanallee biraa dabarruuf ayyee. Sagalichi ofii isaatti Waaqayyo turee jedha. Achi bira geenyaam. Lakkoofsa tokko xumuruu kaanee jirra. Sagalichi ofii isaatti Waaqayyo turee jedha. Waaqayyo ture sagalichi? Sagalichi ofuma isaa Waaqayyo ture. Kan dubbachaa ture Waaqayyo amma maal bakki jecha? guddoon bakka kana. Bakki guddoon bakka kana. Sagalichi ofii isaatti Waaqayyo ture. Waaqayyo isa kam ture? Waaqayyo isa kam? Waaqayyo isa kam gaafii gaarii gaafii bareedaa na gaafatte awwal. Kinoo amma walii galle. Maal ture lakkoofsi nuti amma bira geenyee bootaa guddaadha jette sun maal jedha sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedhe mitiire? Lakkoofsa 14 irra dhaqiitti dubbisi sii galaala sagalee Waaqayyo sun maal akka inni ta'e isa kam akka ta'e. Ati dubbadhu ati maal an yoom in sobdee siin jechuu jira sitti laafu jira bar. Ani ka siin jedhe bar. Sagalichi Waaqayyo ture kan jedhu Waaqayyo isa kam ture siin jedhe. Waaqayyo abba moo ilma ture. Sagalichi. Waaqayyo isa lafaaf samii uume. Akkas. Inni sun kaminni? Ishi dhaggeeffadhu kan lakkoofsa 14 sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Yaa mootii yaa goba jikiyyame. Wannan siin jedhe sagalichi kun Waaqayyo isa kam ture? Gad na dhaabi Waaqayyo tokkicha jiraami? Waaqayyo tokkicha san ture? Waaqayyo tokkicha jira gaafa jennu abbaa ilma hafuura qulqulluu ta'uusaa beekuu qabda. Kanaafuu Waaqayyo ture wagguu jedhu Waaqayyo isa kamire? Waaqayyo isa kam ture? Isuma tokkicha kana isuma abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamu kana waaqummaadhaan tokko kan. Eeywa gobas harka na rukutaa fi ijoollee akka jirtanii harka na rukutaa fi haqiiqatanii Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhu san sagalichi abbaa ilma hafuura qulqulluu ture jechuudha. Kinoo anuu rukutadhe. Amma waliigallee jirraa mitiire abbaa ilma hafuura qulqulluu ture naan jettee jirtaa miire? Maal jette? Sagalichi Waaqayyo ture jechuun sagalichi ofii isaatti Waaqayyo ture jechuun sagalichi abbaa ilma hafuura qulqulluu ture jechuudha mitiire? Akkasitti beekuu qabdu Waaqayyo gaafa jennu waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqummaadhaan tokko. Qalama diimaan na barreessisii kana. Adaraa kan keedha na jalaa diigda. Daqiiqaa tokko booda ana raajii dubbatellee naan hin jedhini. Daqiiqaa tokko booda ni diigda waan kana. Ergitan nyaanani. Waan tokko ni diigda waan kana. Tayyib tamaam. Amma sagalichi qaba jabeessaati jamaa. Sagalichi ofii isaati Waaqayyo ture jechuuni sagalichi ofii isaati ilma abbaa ilma hafuura qulqulluu ture jechuudha naan jedhe. Tole.
amma tan akkasuma taafuunu tole itti bu'u sagalichi lakkoofsa 14 irra dhaqeem sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha abbaa akkana jechuun sagalichi jechuun maal jechuudha jedham sagalichi jechuun abbaa ilma afur qulqulluudha jedhee jira sagalichi nama ta'ee nu gidduu nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jechuun abbaa ilmi hafuuri qulqulluun nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jechuudha kiu abbaa ilmi hafuuri qulqulluun nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jechuudha siifi kamii amma bareechee maaltu naafi kama inni akkaatitti battee haasa'aa jirtuttidha. Wallahi kiu jette kiyyotti galte laa achirratti xiinxalitanii kanneen maal kiyyootti gala sagalichi ofiisaa waaqayyo ture nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee gaafa jedhu inni waa'ee hafuura qulqulluu ilma faallessa miti ilmi abbaa faallessa miti aangoon ilmaa an abbaati gadi miti aangoon abbaa kan ilmaati ol miti kan hafuura qulqulluus kan ilmaa gadi kan ilmaa olii miti sana amma in hubannetti akkasumaan wanti hundumtu ofuma maraamartoo isinitti naanna'ee wanti isaa isin kofalchiisa malee nuuf ifadha. Maal jechuudha sagalichi waaqayyo turee wagguu jedhu ofiisaati waaqayyo turee wagguu jettu waaqayyo isa kam turee siin jedhee si gaafadhee ture. Abbaa fi ilma hafuura qulqulluu jennaan abbaa fi ilma hafuura qulqulluun nama foonii ta'ee jira naan jettee jirta beekaa akkasuma eega abbaa fi ilma hafuura qulqulluun nama foonii ta'e Maryam irraa kan dhalate abbaa fi ilma hafuura qulqulluu jechuu akka ta'ichaa jirtutti wanni hundi si jalaa baddeelaan guutuun sillaaseen guutuun diigame Allahu akbar laalama Yohaannis tokko bar hiikuun dandeessu idmee kan kee wannan siin jedhe isa kana bar sitti ulfaata akka malee humna kan kee dime humna kan kee dhiisi humna Yohaannis abbaa wangeela barreessan iyyuu miti. Kun waan amantii wal qabatuudha miti si galtee. Inni ulfaata akka malee sitti ulfaata. Inni sitti ulfaata malee anatti maal ulfaata miti. Wanta isinitti dubbatamu hunduma isaa gara hubannootti dhiistanii gara falmiititti deemtu. Sagaleen sun amma isin waa'ee Yesuus Kiristoos nama isa jechaa turtan sana amma asitti waaqummaa isaa arginaan hafuura qulqulluu abbaa ilma ta'eet maaramii keessan dhalate jettee walitti xammaruudhaaf isa san ukkaamsuudhaaf deemta malee dura Yesuus Kiristoos fooniin kan dhalate. Anatu jedhamu situ jedhamu. Mee uriyaan kun ragaa anaaf haa ba'u. Situ jedhamu anatu jedhe waan kana abbaa fi ilma hafuura qulqulluu hundatu dhalate ka jedhe si jedhamu an. Hundatu dhalatee siin jennaan isuma asirratti dubbadhu. Mee amma uriyaa kanatti kennime dadhabdeeti kiu jettee jirta. Kiristaanonni akka Quraanis jedhu yookiin immoo akkasiin jettanitti waaqa sadiitti namanan baay'ee. Kiristaanni waaqa tokkotti amanan. Waaqni tokko sun qaama sadiin mul'ateedhaan. Sadan qaama sadiin mul'atan sun hundi isaanii waaqadha. Waaqummaatiin. Waaqummaan aangoodha baay'ee malee maal jechuudha qaama sadii mul'atan jechuun siifin ibsaanii waaqummaan aangoodhaan aangoodha akkam beeku waaqummaan aangoodha aangoo itti na biratti yaanii akka beekutti jechuudha aangoo sun taane waan rabbii uumaan ittiin himamudha aangoo uumuun suni uumumti sun aangoodha miti. Aangoodha miti aangoo jechuun waan namaaf kennamuun jedhama. Aangoon waan namaaf kennamu shuuminna ta'e. Waan namaaf kennamu tun ta'in waan ofuma isaa ta'edha kun. Laa kuni aangoo jechuun kaati bara afaan Oromoo fayyadamu. Waaqa ta'uu jechuun maal jechuudha? Shuuminna ta'e jechuudha afaan Oromoo. Waaqa ta'uu jechuun maal jechuudha? Waaqa ta'uu jechuun waaqa ta'uu jechuun hiika biraayyuu hin qabaatu. No akkam jechuudha meestii explain naa godhi. Waaqa ta'uu jechuun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumaa ta'uu isa samiif dachii uume ta'uu isa waa hundaa harkaa qabu ta'uu ka waa kennu malee ka waan fudhanne ta'uu isa kana jechuun waan inni ittiin himamudha hima isaati. Waan inni ittiin himamu yookiin immoo aangoonni qabu waan inni gochuu danda'u waan inni ta'ee jechuudha miti. Waan inni qabu kiristaanonni kan amannu aangoo waan shuumamuutiin jechuudhaafi. Kiristaanonni kan amannu waaqni sadii jira jennee amannu. Sagaleen waaqa irratti maal ibsa nabii akka Quraanaatti Rabbiin akkamittiin uumama uume akka Quraanaa osoo hin dhaqin dura waan si gaafatu jedha waan dubbatte kanarraa jira si deebisuuf bar Rabbi sagalee isaatiin uume jedhamti
Neetookiin keenya qabu jira jamaa. Nagamaa sagaleen kee. Nama nagame. Sirriidha keessan. Ayyee naga qabee jenna ayyee naga qabu jira sababa sanii. Ayyee osoo quraana bira dhaqime osoo quraana bira dhaqini si galtee Waaqayyo bifa sadiidhaan mul'atee karaa sadii namatti mul'atee jette. Akkama kanaa miti. Aangootiin garuu sadanuu Waaqa. Macaafa keessa naa kenni. Naa kenni macaafa keessa naa kenni. Guutummaan isaa waa'ee makanaa mul'isan. Bakka tokko qofa sii kennuu hin danda'u. Macaafa bakka takka naa kenni ragaa wajjin haasa'uu gaariidha bakka takka naa kenni. Karaa kanaallee mul'ate karaa kanaallee mul'ate jedhiti ragaa naa kenni. Qaama sadiin Waaqayyo itti mul'ate san naaf kenni. Yohaannis boqonnaa tokko. Yohaannis boqonnaa tokko maal jedhama? Guutummaa isaa lakkoofsa tokkorraa kaastee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaastee yoo dubbiste akkamitti sagaleen Waaqa bira ture foon uffatee nama akka ta'e. Namni foon uffatee dhufe sun immoo ilma Waaqayyoo akka jedhamu. Kan ammoo Waaqayyos ragaa ba'eeraaf kun ilma koo isa jaallatamaati jedhee wangeela keessatti ragaa ba'eeraaf. Ati qaama jechuun beekta qaama sadiin nutti mul'ateettee turtee miti? Eeyyoo. Qaamni tokkoffaan maalidhame? Tokko tokkoon deemuu gaariidha akka qaamni tokkoffaan abbaa. Abbaan sitti mul'atee jiraasi? Natti mul'anne. Maaf natti mul'ate? Nutti mul'ate maa jettee dubbattee duratti? Natti mul'anne jechuun ikkoo inni mul'anne jechuun mitiin. Sittu baane Waaqayyo karaa sadii nutti mul'ate jettee naaf fakkeenyaaf. Waaqayyo egaa sitti mul'anne tayyee abbaan sitti mul'anne itti fuufi waan sitti mul'ate kabira qaama tokko qaama qaba Waaqayyo abbaan? Hin qabu qaama hin qabu hafuura. Urii. Akkamitti sitti mul'ate akkami jettee ati egaa akkana jettee qaama hin taane akkamitti akkas jettee? Siifumuutti hin jira bara. Waaqni abbaa sun Waaqni abbaa suni isa Musee wajjirraan haasa'aa ture. Isa Museetti kakuu kenne yookiin immoo abboommii kurnan harka isaatiin barreesseetti kenne. Waaqa abbaa kan. Harka isaa harka qabaayyuu jechuudha. Haa murteessinu harka qabaayyuu miti. Ofii kana jechuun yaa'u ibsamadha yookiin immoo meetaafoorisa jedhamu jechuudhaan. Maal jechuun? Fakkeenyaaf quraana keessatti hallaan akka harka qabu, harka lama akka qabu, miila tokko amanna akka harka isaa maltu akka qabu ni amanna. Uumama fakkaatu malee ni amanne isa kana. Atakkaatti amantaa siin jedhe. Irratti gara quraanaa waan jechaa jiru. Kan amannu Waaqni hafuuraa jennee amanna. Barreessa ka jettee maalidha isa? Harka isaatiin barreesse. Akkamitti akka barreesse hin beeknu. Maal jette? Quba kootiin barreesseedhaami Waaqayyo siin jedhe iyyuu. Kana jechuun yaa quba sanuti agarru kana miti akka kan kootii quba shamii. Isa kan keetii osoo hin taane kan isaan malu qabamuun qabuyyuu siin jedhe. Waaqayyo hafuuraa jedhamee barreeffameeraan. Maal Waaqayyo hafuura jechuun ijaan argitu jechuudha. Yesuusiyyuu hafuura jedhamee jira maal? Yesuusiyyuu hafuura jedhamee jira.